hawaa keessa bakki qorattoonni hin geenye ga'anis deebiin hin jirre wiirtuu humna jabaa qabutu jira. Saayintistoonni bakka kanaan black holes jedhaniin. Waa'ee black holes wantoonni waan nuti sammuu keenyatti beeknu ol ta'an hedduutu jiru. Ofii black holes maali? Saayintistoonni waan hangammaa bira ga'an isinitti himuuf deemna, nu hordofaa. Wiirtuun humna addaa qabu black holes kun uumamuuf urjiiwwan caccabuun dirqama ta'uu isaati. Yookiin tarii wanti gara wiirtuu kanaa seene kamuu deebi'ee keessaa ba'uu kan hin dandeenye ta'uu yookiin ammoo wiirtuu black hole keessatti yeroo fi bakki akka nuti beeknuu fi eegnutti hojjechuu dhabuutu baay'ee nama ajaa'iba. Maalumaafuu hawaa keessaa kutaaleen black holes jedhaman keessattuu wiirtuun uumama kanaa singularity jedhamuun beekamu addunyaa kana keessatti bakka iccitiinsaa bira ga'uun dadhabameedha. Waggoota dhibbaan lakkaa'amaniif uumama addunyaa hundatti akkaataa beekaan fiiziksii Albert Einstein hiikatti kenneen jiraachaa turre. Tiyooriin Einstein kan wantoota hunda birqabaan ilaalu Theory of General Relativity jedhamuun beekamu wanti hundinuu uumamuu addunyaa kanarraa eegalee haga orbitii pilaaneetotaatti birqabaan akka xiinxalamu taasiseera. Tiyooriin isaa baraa baratti darbee dhiibbaa kan uumuudha. Garuu Einstein waan ammaltii black holes jennee amanne kana sammuu isaa keessattuu hin yaadne. Wanti kun hawaa keessaa guula harkisaa jabaa qabaachuun dorgomaa kan hin qabneedha. Wanti achi seenee deebi'ee hin ba'u, ifayyuu ni liqimsa. Suuraan black holes inni jalqabaa bara 2019 argame. Garuu tiyoorii Einstein keessa iyyuu black hole jiraachuu herregi mirkaneessu ni jira. Einstein mataan isaa iyyuu ni beeka. Garuu wanti raajiin akkanaa jira jedhee of amansiisuun barbaanne malee. Black holes jiraachuu amanuu jechuun wiirtuun isaa saayintistoonni singularity jedhaniin humna jabaa qabaachuu amanuu jechuudha. Bakka seerri uumamaa nuti beeknu akka nuti beeknutti hin hojjennu. Einstein yaada black hole jira jedhu kuffisuun yaadi inni kenne barruu herregaa beekamaa addunyaa irratti maxxanfameera. Kun har'a qorannoo black holes irratti geggeeffamutti gufuu ta'eera. Egaa hundaafuu abbaan tiyoorii birqabaa black holes qorachuun hin danda'amu jechaa ture. Garuu bara 1965 ogeessi fiiziksii Roger Penrose tiyooriin Einstein waa'ee uumama addunyaa irratti addunyaaf gumaache qeenxummaan yookiin singularitiin jiraachuu qofa osoo hin taane dirqama ta'uu akka of keessaa qabu saayinsii herregaan mirkaneesseera. Penrose argannoo isaa kanaaf bara 2020 umurii isaa waggaa 89tti badhaasa Noobeelii fiiziksii argateera. Haa ta'u malee saayintistoonni black holes jiraachuu amanuu jechuun dhoksaa fi iccitiin wanti kun qabu hundi furame jechuu miti. Keessattuu gama qeenxummaa yookiin singularities black holes irratti argamaniitiin wanti itti bu'ame tokko illee hin jiru. Hordoftoota keenya yaadrimeen kun baay'ee wal xaxaadha. Kanaafuu mee waan baratamaa naannoo keenya jirurraan akkaataa uumama black holes isiniif ibsuu yaala. Teessuma yookiin xarabeezaa mukarraa hojjetame kana ni argitu, ni qaqqabattu, jabaa ta'uu isaa ni hubattu. Garuu rukkina isaa yoo ilaallu kiubik seentimeetiriidhaan ulfaatinni isaa giraama muraasa ta'a. Safartuu black holesiin yookiin black holes bira qabne yoo ilaallu ammoo meeshaan kun baay'ee salphata. Xarabeezaa kana gara black holesitti geeddaruu yoo barbaanne hanga rukkinni isaa sadarkaa dhumaarra ga'utti baay'ee walitti cimmisuu yookiin walitti maxxansuu qabna. Rakkoon jiru garuu meeshaa kana walitti cimmisuun yookiin maxxansuu hin dandeenyu. Akkuma walitti cimmisuuf yaalluun humna guddaa nu gaafachaa deema. Humni ittiin duubatti nu deebisus akkasuma nutti cimaa deema. Xarabeezaa kana walitti cumminee hamma xiqqaa fi rukkina guddaa akka qabaatu gochuun gara black holesitti geeddaruuf taatee humna yookiin anniisaa baay'ee guddaa fi ga'aa ta'e qabu nu gaafata. Humna akkasii kan maddisiisuu danda'an urjiiwwan dhiibbaa guddaan booda muddamanii dhuka'an supernoovaa jedhaman qofadha. Humni kun wayita urjiiwwan yoo xiqqaate biiftuu keenya yeroo 30 caalan du'uun garaagarummaa sekondootaa keessatti dhuka'an uumamu. Isa booda ofuma irratti caccabanii kukkufuun black holes uumu. Haala kanaan kan uumaman gosoota black holes akkaan beekaman keessaa stellar black holes kan jedhamanidha. Lakkoofsa dhiyeenya kana taasifameen black holes gosa kanaa miliyoona 10 haga biliyoonaa akka ta'an Milky Way keessatti ni argamu. Gosi black holes supermassive jedhamus jira. Qorattoonni hawaa yookiin astiroonoomariin akka jedhanitti black holes kunneen handhuura gaalaksiiwwan jajjaboo ta'anii irratti argamu. Gaalaksii kan keenya dabalatee jechuudha. Penrose badhaasa Noobeelii fiiziksii kophaa isaa miti kan mo'ate. Andrea Ghez fi Reinhard Genzel waliin qooddatan. Saayintistoonni kunniin wanti handhuura gaalaksii keenyaatti argamu gosa black holes supermassive jedhaman keessaa ta'uu akka malu warra yaada dhiyeessanidha. Ammas ta'uu danda'aadha kan jechaa jiru. Sababni isaa isaan kan isaan beekan naannawa gaalaksii kanaatti wantoonni dhala namaatti hin mul'anne akka jiranidha. Wantoonni kunniin ammoo urjiiwwan naannoo isaanii saffisa akkaan nama ajaa'ibuun akka balali'an kan taasisan ta'udha. Kun maaliif black hole ta'uu akka danda'u hubachuuf mee
qaama wantoota hawaa keessa bololi'anii akka waan siree ifameetti fudhannee haa ilaallu. Qaama hawaa tokko akka waan hanga qabuu fi bakka qabatee taa'utti suuta fudhannee haa ilaallu. Dachee fi addeessi qaamolee diriiroo hawaa keessaa wal cina jiranii fi hanga qabanidha. Dacheen hanga addeessa caalu akka qabu beekamaadha. Hangi dachee bakkaa fi yeroo time and space naannoo isaa jeeqa. Kun kan naannoo addeessaa jirullee darbee ni jeeqa. Addeessi kanaafidha kan isheen dacheetti naannoftuuf. Garuu urjiiwwan black holes uuman biiftuu keenya yeroo biiliyoona hedduu caalu akkuma xarabeezaa mukaa fakkeenya fudhannee ilaalle san urjiiwwan erga caccabanii booda qabiyyee yookiin hangi isaanii baay'ee walitti maxxanuun xiqqoo ta'u, rukkinni isaanii immoo baay'ee guddaa ta'a. Baay'ee ulfaatu. Kanaaf dhiibbaa isaan uuman jalaa wanti ba'u hin jiru. Keessattuu wantoonni naannoo black holes jiran homtuu hin baraaraman. Black holes waan isaanitti dhiyaatu hunda ofitti fudhatu. Daangaa deebii hin qabne kanatti seennaan nagaatti. Daangaa kanaan saayintistoonni event horizon jedhu. Keessoo black holesii fi addunyaa black holesiin ala jiru daangaa kanatu adda qooda. Wanti daangaa kana darbu hundi duubatti hin deebi'u. Addunyaa kanarraa adda ba'a. Dhumni isaa eessa akka ta'u hin beeku. Kan nuti beeknu wantoonni gara black holes seenan hundi gara wiirtuu singularity jedhamutti harkifamuu qofa. Achitti yeroo fi iddoon yookiin bakki akka nuti beeknu kana miti. Kan nuti beeknu kanarraa adda. Achitti saayinsiin fiiziksii, tiyooriin Einstein hin hojjetu. Seerri fiiziksii hanga yoonaa nuti beeknu kamiyyuu achitti hin hojjetu. Kanaafidha dhimmi black holes tiyoorii fiiziksii keessatti haga yoonaa dhimma cimaa furmaata hin argatin jiruudha ka jedhamuuf. Saayintistoonni beekumsa addunyaa kanarratti qaban daangeffamaa ta'uu ka hubatanis bakka kanatti. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo keenya kan akka jaallattan abdii qabna. Jaallachuu keessan mul'isuuf laayik godhaa. Viidiyoowwan akkanaa akkasiin dabarreef YouTube keenya subscribe godhaa. Nagaatti.